akkana jettu kana boru kalee sagalgala dalagaa deemee jettu. Ayya. Maarree amma waan daa'immanii madruufa daa'immanii qabdu aanan ijoolleen aanan hin qabdu affaadhaan qabdu jettee itti bilbilte. Ayya. Akkasuma jedhanii mee haasofeetiin erga jetti hiriyitti isii wayiillee as keessa jirti. Aninillee walirra hidhanii nu dubbisan. Ayya. Amma sunillee meesii asitattee haaluuf akkuma kana hojjetanii obsaa qabaati jette. Ayya. Kana hundaa bilbilumaan quba qabna. Ayya. Kana booda guyyaa lama sadi yoo jette gurbaa wayiitiin birrii 200 wayii nu ergite. Ayya. Maarree aneegas arge ati waan beektu taate homaa rakkooniin jiru ani kana mujayyoo kana baay'ee shakkee jedheen gurbaa kanaan. Ayya. Mujayyoo kana namuu rakkattu waan beeka. Namuu akkanuma gargaara. Ani akka gargaarsaati yoo dandeette naa deebistu yookaan rakkoomuma gargaaree naan jedhe gurbaan kun dhugaasaatti na birara. Ayya. Beektaa mujayyoo kanaa jedhee. Ayya. Lafti ani hin beeku haadha ijoollee kanaa ta'uu hin beekaa. Guyyaa takkatti dalagaa guyyaa takka mudama dalagaa geesse kawaa ka'ini. Kana booda waan beeku qabu naan jedhe. Ayya. Hagana naan jedhee adda baafanne waan akkanaati. Okay. Lal. Rabbiin kayrii haa godhu, rabbiin dhugaa keessiif haa baasu amma dubbiin rakkoodha. Ati rabbiin dhugaa keessiif haa baasu dubbiin rakkoo atamma dubbiin rakkoo guddaa keessa jirtu obboleessa kiyya. Dhiifama haa godhi. Micaattii tana qabatama waan isiin daa'imni kun kiyya ana dhalee mardhimaa kiyyaa bahe jettee isiin si kennite hin qabdu takka jedhe. Agartee akka daa'ima sanachi dhufe guyyaa takka baadiyyaatti dhuftee daa'imman tun tiyya agartee na qarqaaraa isinii kafala obsaan eeggadhaa jettee qabatama waan yaa'anii waan isii hin beetani lama jedhe. Hin beeknu nu bilbila amma. Na dhageeffadhu sittiin hima. Waan beetu hin qabdu lama jedhe. Suuraa isii kana isii dhalee fi nama biraattu dhalee fi waan kana qabatama dhibbatti hin beetani sadi jedhe. Bakki isin dongoratti qabdan. Namticha isinitti fide kana isin namtichi kun naannoo keessanii wal beeyna isaa kana haga biyyaatti eega wal beeytanii wanti isin qabuu qabdan micama namtichuma gaafa ujoollee isin bira fide ittifaaqa isinii walii isinii galchee ujoollee isinitti rakkabisan isa qofa barbaadu yaa obboleessa kiyya. Ani maasaya waan qabatama dhuftee wal agartanii isin bira teettee harma fi ijoollee tana hoosiftee isin bira teettee waan qabatama kallattii wal beeytan si'a. Sigala. Suuraan kun suuraa daa'ima tana wajji kaate isin dhalee fi isin dhaluu isitu qabatama dhibbatti ragaa guutuu hin qabdu. Namticha gaafa ijoollee si